Hanan Naji Ahmad akka biyyoolessaatti qabxii olaanaa fiidde fulbaana 29 bara 2016 qormaata seensa dhaabbilee olaanoo kutaa 12ffaa bara 2015 kennameen barattuu Hanan Naji Ahmad akka biyyoolessaatti qabxii olaanaa galmeessiteetti. Hanan barattuu mana barnootaa Kuruu sadarkaa lammaffaa kan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lidataatti argamu yoo taatu barattuu damee saayinsii uumamaati. Kanumaanis qabxii 649 fiduudhaan akka biyyoolessaatti barattuu qabxii olaanaa galmeessee ta'uu dandeesseetti. Oduma kana wal fakkaatuun ammas barattuu Furaat Toofiq mana barumsa bultii adda Adaamaa irraa qabxii olaanaa galmeessite. Fulbaana 29 bara 2016 barattuu Furaat Toofiq qormaata seensa yuunivarsiitii bara 2005 mana barumsa bultii adda Adaamaa irraa qabxii olaanaa 618 fiduun darbiteetti. Godina Jimmaa magaalaa Aggaarotti kan dhalatte barattuu Furaat Toofiq mana barumsa Hudaa irraa qabxii 18ffaa olaanaa fiduudhaan mana barumsa bultii adda Adaamaa seentee turte. Barattoonni Sitaar Mahmud fi barataa Zumaardi Badawii qormaata seensa dhaabbilee olaanoo bara 2015 qabxii olaanaa galmeessisan. Fulbaana 29 bara 2016 godina Halabaatti barattoota mana barnoota bultii addaa Buraachoo kanneen ta'an barattoonni Sitaar Mahmud fi barataa Zumaardi Badawii qormaata seensa dhaabbilee olaanoo kutaa 12ffaa bara 2015 fudhataniin qabxii olaanaa galmeessuun darbanii jiru. Barattoonni kun lameenuu barnoota damee saayinsii uumamaa barataa kan turan yoo ta'u barattoonni Sitaar Mahmud saayinsii uumamaatiin qabxii 530 yoo galmeessitu barataa Zumaardi Badawii ammoo qabxii 590 galmeessuun akka godinichaatti barattoota qabxii olaanaa galmeessan ta'uu danda'anii jiru.